Itoophiyaa gocha seeraan alaati jechuudhaan mormuun waamicha atattamaa taasifte. Sinodoosiin haaraan naannoo Oromiyaa fi kibba biyyattii hammate kun gaaffilee afaanii fi aadaa ofiin wangeela babal'isuudhaaf danqaa ta'aa turan akkasumas rakkoo bulchiinsa caasaa bataskaanaa keessa jira jedhan furuudhaaf hundeeffame jechuun hangafti lubootaa sinodoosii haaraan dubbatan. Dhimma kana kan hordofaa fi qindeessaa turan keessaa Diyaaqoon Daani'el Caalaa gaaffii bara dheeraadhaaf turedha jechuun waa'ila koo hiikaa fi tasaatti himan. Deemsichi ture deemsa mana kiristaanaatiin ala miti. Taateewwan ta'e hundumtuyyuu mana kiristaanaa keessatti wanta ta'edha. Qulqulluu sinodoosiin hin beekne ka jedhamu dhimmichi isaa sobaadha jechuudha. Maaliif jennaani yeroo tokkorraa yeroo lamarra yeroo sadirraa gara yeroo 5 olii gaaffiin kun qulqulluu sinodoosii dhaaf dhiyaatee ture. Yogguu dhiyaatu gaaffii kana inumaa iddoo kennuu fi akka hin dandeenye yeroo garagaraatti xalayaawwan isaan ittiin gaafataman galmaa'ee jira jechuudha. Gaaffichi isaa immoo iyyuu gaaffii lubbuu oolchuu gaaffii lubbuu fayyisuuti waan ta'eef abboota afaan garagaraatiin dhaga'anii akkasumas dubbachuu danda'anii kutaawwan biyya lallaba kanaatii uummata kibbaa ummata garagaraatiif abboonni yaa muudaman gaafii jedhu ture. Gaafiin kun yogguu gaafatamutti qulqulluu sinodoosiin deebii laachuu hin dandeenye jechuudha. Qabumarraa baroota dheeraadhaaf waggoota dheeraadhaaf gaafii gaafatamaa turedha. Gaafichi gaafii abbootaa otoo hin taane gaafii uummataadha. Maaliifii uummanni lakkoofsaa ol ta'u waggaa 10 otoo hin guutin namni miliyoona baay'eedhaan jiru amantaasaa gadhiiseera. Sababbiin isaa immoo namni afaan beekuun qooqa beekuun loqoda beekuun gatii hin baranneef gatii hin beekne fi amantaasaa gadhiiseera jechuudha. Sababbii kanaadhaaf abboonni kan barbaachisan jedhamee qorannoon dhiyaatee qorannoo sababbii kanaadha jedhamee dhiyaateera. Gaaffii kana isaan deebisuu hin dandeenye yaa qoratamu qorannoodhaan ilaallee yaa murteessinu jedhameet. Deemsawwan ture hundarrattuyyuu deebii akkanaa deebisaa turan. Qorannoon sun eenyutu gaggeessee qorannoo akkamii ture? Jecha kana ka jedhu qulqulluu sinodoosii gaafii keessanii fi qorannoo qorannee isinii deebisnaa yaada jedhutu ture. Qorannoo mataa isaanii. Qorannoon kun qorannoo mataa isaanii qoranneetu abboota akkas isinii goona akka inni goonaa jecha jedhutu ture. Gaafii keenyaaf deebiin meeti jennee yogguu gaafannu jechuudha. Ibsallee laatanii turani. Qorannoo qorannee akkana goone jedhanii kana duras ibsa garagaraas laatanii turani. Garuu qorannoon isaan laataniis qorannoon isaan qorataniis qorannoo sanas bu'aansaa maal akka ta'e hamma har'aatti wanti ba'e hin jiru jechuudha. Gaafiiwwan hedduu yogguu gaafatamu uummanni badaa jira. Uummanni amantaa gadhiisaa jira. Uummanni gaafii eenyummaa isaa gaafachaa jira. Kanaaf deebi'uufiin dirqamaadha. Boorri bataskaanni cufamaa jirti. Kutaawwan biyya lallabaa garagaraa keessatti, kutaa lallaba biyya Booranaa keessatti, kutaa biyya lallaba Arsii keessatti, kutaa biyya lallaba Harargee keessatti, hunduma keessattuyyuu uummanni amantaa gadhiisee ba'uu isaatiin bataskaanonni hedduu cufamaa jiru. Ammuma yogguun sittaasa'u kan namoonni bilbilanii boo'aa jiran jiru. Kophaa kootti hafee obboleewwan koo haati koo abbaan koo amantaan irraa gadhiisanii jedhanii namoonni boo'anii dubbatan jiru. Ammuma kana jechuudha gaafii uummataa ta'uusaa. Ibsa kaleessaa sinodoosiin haaraa hundeeffame kenne keessattis uummanni miliyoonaan lakkaa'amu keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti amantii isaarraa duubatti deebi'eera kan jedhutu jira. Maalidha uummanni amma kanaa amantii isaa waggoota darban keessatti gadhiisee akka duubatti deebi'uuf kan godhe yookiin immoo amantii biraattis jijjiiramuu ta'uu danda'a. Sababni ijoon maalidha? Sababbiin isaa inni jalqaba afaaniin dhaga'uu dadhabuu isaaniidha. Uummanni maal jedhaa kan waaqessinu afaan nuti hin beeknedha. Kan faarfannu afaan nuti hin beeknedha. Kan nuti galateeffannu afaan nuti hin beeknedha. Wantuma isin jettanii isin duukaa jenneeti kufnee kaanayyuu malee wanta isin jettan takkaayyuu hin beeknu. Kanaafi amantaa jijjiiruun keenya wanta isin jettan wanta hin dhageenyee fi wanta isaan jedhan gara dhageenyutti gara sanatti deemne. Sababbii kanaatiin dhuma lallaba wangeelaa mana kiristaanaa kan ta'e dhiigaa fi foon gooftaa utuu hin fudhatiin darbaniiru addunyaa kanarra. Gaafiin kun waggoota dheeraadhaaf dhaloonni dheeraan